Sagantaa BBC Afaan Oromoo. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Yaaduun nageenyaa hidhamtoota qaalitti jiran dabalatee bakkeewwan biraatti dhaga'ame. Bakka kana namni akkuma salphaatti hayyama malee sa'aatii 2:40 irratti seenuun sirrii miti. Seeraanis aladha. Namoonni kun hin qoratamne fi manni amala sirreessaa sun. Godin Jimmaatti daa'ima waggaa 7 inficoofte jechuun adaadanis feestaalii biddaan qabsiiftee gubdeen. Waan akkana daangaa darbe garuu hanga ammaatti mudateen deemka waajjiraattis yakki akkana gara jabeenyaa akka kanaa daa'ima umurii kanaa irratti gaafa raawwatu argameen beeku. Itoophiyaan dippiloomaatoota Aayerlaand aariit kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asli galgaloon. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii gaanfa Afrikaatti ergama adda US Jeffrey Feltman turtii Itoophiyaa taasiseen booda kalee gara United States deebi'ee waan ergahaanii fi argirraatti gabaas dhiyeesse. Gabaas dhiyeessan kan keessatti abdii fi yaaddoo qaban if godhe hirpha gammachuun gabaas qaba. Gaanfa Afrikaatti ergamaan adda Ameerikaa irra deddeebi'an Itoophiyaatti marmaraa ture Jeffrey Feltman marii ministeera muummee Abiy Ahmed wajjin taasisaniin kaayyoon isaa finciltoota Amaaraa fi Affaar keessaa baasuu akka ta'e hubachuu isaanii himan. Dhugaadha. Alduree waraana dhaabuu 3 mootummaan Itoophiyaa kaa'e keessaa tokko finciltoonni naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa akka ba'an gaafachuudha. Feltman gareewwan waraanicha keessatti hirmaatan garaagarummaa isaanii mariin akka furan kan dandeessisu jalqabbiin abdii kennu jira jedhu. Haa ta'u malee qaamoleen lamaanuu yaalii dippiloomaasiitiin gara mariitti akka galan taasifames haalota saffisaan jijjiiramaniin gufatu yaaddoo jedhu qabaachuu himan. Ministeerri muummee kaayyoon isaanii guddaan iddoowwan finciltootaan qabamanii jiran keessaa baasuu ta'uu natti himanii jedhu. Ergamaan kun kaayyoo kana ni qoodannaa kan jedhan Feltman gama biraatiin immoo humni ittisa Tigraay fi hooggantoonni TPLF dubbifne dhorkaa deeggarsa namoomaa mootummaan Itoophiyaa karaa ifa hin taaneen baatii adoolessaa irraa eegalee kaa'e kaasuun kaayyoo keenyaa jedhan. Ambaasaadar Feltman akka jedhanitti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoon mootummaa federaalaa fi humnoonni TPLF akkasumas dippiloomaatotaa fi dureewwan birootiif ergaa wal fakkaataa dabarsaniiru. Feltman ibsa kibxata kana kennaniin kutannoon siyaasaa yoo jiraate lamaanuu milkeessuun ni danda'ama. Haa ta'uuti garuu gareewwan lamaanuu karaa waraanaatiin galma ga'uuf yaalaa jiru. Lamaanuu mo'achaa jiraachuu amanuu jedhan. Ambaasaadarichi waraanni waggaa tokko lakkoofse kun badiinsa qabeenyaa fi namoomaa olaanaa qaqqabsiisuu kaasuudhaan waraana filachuun furmaata kan taane dubbatan. Feltman turtii isaanii gaanfa Afrikaa tangaa'ota Itoophiyaan alaatti hoogganoo TPLF keenyatti waliin dubbachuu ibsa. Ambaasadarichi hoogganoo TPLF garagara waliin marii taasisaniin Finfinnee seenuun TPLF fi biyyatti guutuuf balaa ta'uusaa hubachuun Finfinnee galuu fi fedhii akka hin qabne itti himuu kaasa. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan Itoophiyaan dippiloomaatoota Aayerlaand aariit. Mootummaan Itoophiyaa torbaan dabree dippiloomaatota embaasii Aayerlaand keessaa hojjettoota 6 keessaa 4 torbaan tokko keessatti akka bahan ministeeriyaa ja'alaa beeksise. Itoophiyaan murtee kan fudhatteef ejannoo Aayerlaand waraanaa fi rakkoo namoomaa biyyattii keessa jiru ilaalchisuun man maree nageen mootummoota gamtoomanii dabalatee sadarkaa idil addunyaatti qabaatirraa kan ka'e. Aayerlaand gamisiitiin murtee Itoophiyaa kanaan gadduu isii ibsite. Erga ministeera muummee Abiy Ahmed gara waraana deemuun lol finciltoota TPLF irraa taasifamaa jira akka geeggeessu beeksise namoonni bebeekamoon haaluma wal fakkaatuun waraana takka duulan himaa jiran atileetota namoota siyaasaa weellistoota abbootii qabeenyaa akkasumas paartiilee mormitoota irraa namoonni of baasaa jiran namoonni kunneen dabalamuun erga lolii hammaatee fi finciltoonni TPLF gar Finfinneetti qajeeluu jiraachuu isaanii beeksisan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii adoolessa 7 waggaa cufaa guyyaa addunyaan afaan Swahilii kabajtuu ta'uu labse. Swahiliin afaan Afrikaa bahaatti guddinaan fayyadaman ta'ullee jiddugaleessaa fi kibba Afrikaatti illee in dubbatamu. Kun afaan jalqabaa ka Afrikaa keessa beekamtii argatee guyyaa kabajaa UNESCOon kenniteef. Boon cimaa Soomaaliyaatti uummata miidhaa jiruu fi mootummaan biyyattii labsii yeroo muddamaa labse. Ministeerri muummee Soomaaliyaa Hussein Roble uummanni Soomaalii fi hawaasa idil addunyaa akka isaaniif birmatu gaafate. Sababoon kanaa fi horiin hedduun dhumatee bakkeewwan gareetti namni du'uu himan.
Kaampaniin teknoolojii guddichi Apple dhaabbanni Israa'el NSO jedhamu maamiltoota isaa Apple fayyadaman jala odeeffannoo hatuu yookiin haka gochuu yaalee jechuun himata. Sooftiweeriin NSO'n oomishu bilbilawwan iPhone fi Android ta'an kamiidha yoo ta'u ergaawwan gaggabaaboo suuranii fi iimeelii galmeessuuf akkasumas haasa bilbila butuuf kan qophaa'ee jedhan. NSO'n ammoo shororkeessitoota fi namoota akka hojjetan irratti xiyyeeffachuu hima. Haa ta'u malee sooftiweeriin kun falmitoota mirgoota namoomaa namoota siyaasaa fi gaazexeessitoota butuu fi faayidaa roolaa himanna jedhu irraa dhiyaatan. Laayiberiyaatti miseensota waraanaa 200 qacaruu fi beesis bahee fi dubartoonni 7,000 ol dhiyaachuun dhaga'ame. Waraanni biyyattii ka Ameerikaan leenji'u kunin diqa waan ta'eef dabalachuuf beesis kan dhiyeesse. Godin Jimmaatti mani murtii aanaa Qarsaa dubartii daa'ima waggaa 7 irraan miidhaa hamaa dhaqqabsiiftee hidhaan adaabe. Himatamtuun Roode Dayaas ibiddi feestaalii qabsiiftee daa'im guddisuuf ufi fudhattee irteetee gubattuu taasifte. Sababii ammoo ficaan ficooftee na rakkisee ka jedhu akka ta'e abbaan alangaa aanaa Qarsaa obbo Abdalla Naasir BBC'tti hima. Himatamtuun tun godin Jimmaa aanaa Qarsaatti barsiiftumaan barumsa waachoo yoo taatu daa'im obboleessisii in guddis jechuun godin Wallagga Bahaa aanaa Limuutti fudhatti. Karaa hojjettuu caas gandii akii kunitti mudateetiin akka birgahan kan himtu itti gaafatamtuun wajjir dhimma dubartoota fi daa'immanii aanaa Qarsaa aadde Zeenab Bagidii waan daa'im kan erga'ee akkanaan ibsiti. Akkuma sana miidhamteetu bishaan waraabdee galtu kufte kanarraa kaasee maal taateeti kana tokkoltu waan arge jettee qorannoo gaggeessitarraa kaasee intalli akkasittiin seetu na gubee jettee gaafa isheen gaafattu waan deebii akkasii waan deebisteefiif deebii irraa kaatee ol qabdee gaafa laaltuuf gubaatii cimaadha sanaan seetaan itti darbanii wal lolanii ilmoo adaadhaa footiiti akkamitti maaltu si galcha waan arge jedhanii turte milishaatti waamtee qabdeenuu fidde. Kanarraa kaanee nutis milishaa fi dhimma dubartii fidde sanaa daa'ima jennee ishee qabamtee akkasiin ibsu taasifnee waajjira poolisiitti ergine. Achirraa kaasee ragaa jaruma lamaantu ta'ee jechasi gaafuma poolisiidhaa jecha kenniturraa kaasee jecha amantaati kan isiin kennitu. Ragaa bifa sanaan qindeeffannee mucaa battalumaan buufata fayyaa gaafa geessinu riifar jedhamee riifar gaafa jedhamu karuma waajjira keenya dhayitee akka yaalamtu namoota 3 poolisiirraa nama tokko waajjira keenya nama 2 kallattii sanaatiin hospitaala riifaraal Jimmaatti dhiisteeti kan isiin yaalamaa turte. Bifa kanaatiin waan jecha amantaa jalqabarraa kaasee ofii kenniteef immoo waggaa 3 fi 7 adabamteeti kan isiin jirtu. Akkaanaa keenya amma yoonaa yakka akka kanaa daa'ima irratti raawwannaan hin argisiisa. Yakki daa'imman irratti raawwatu yoo baay'ate reebicha uleedhaan wantoota garaagaraatiin darbee humnaa ol hojjechiisuun hin mul'ata. Waan akkana daangaa darbee garuu tarkaanfii gara jabeenya akka kana gaafa fudhatan yeroo nu mudatu yeroo iddoo sana dhaqus jiraataa dhumaanichaatiin waan akkana daangaa darbee garuu hanga ammaatti nu mudateen beeku waajjirichatti ijoolleen akka himanitti akka waajjiraattis yakki akkana gara jabeenya akka kana daa'ima umurii kanaarratti gaafa raawwatu argameen beeku. Abbaan alangaa gochichi halkaniin raawwatamuu isaa daa'ima ofirra ittisuu hin dandeenye irratti raawwatamuu isaa akkasumas himatamtuun yakkichi firuu ofirraatti kan raawwatu ta'uu isaa akka yaada dabbe cimsuutti akka qabamuuf dhiyeessuu isaanii obbo Abdallaan hima. Gam himatamtuutiin immoo gochichi raawwachuu isii amanuu fi gaabbuun isii akkasumas kuusa yakka kan hin qabne ta'uu isaa akka yaada dabbe salphisuu qaqqabamaniif himan. Mani murtii aanaa Qarsaa dhimmicha erga qorateen booda himatamtuu Roode Dayaas irratti hidha waggaa 3 fi 7 irratti murteesse. Obbo Jawarii fi obbo Baqqalaa dabalatee aangaa'onni adda bilisummaa Oromoo manneen sirreessa Itoophiyaa garagara keessa jiran yaaddoo nageenya qabaachuu maatii fi firootii fi abukatoonni isaanii himan. Dhiyeen kana namoonni qaama nageenya irra jedhaman hayyam bulchiinsa sirreessaa malee qaalitti seenanii halkan bakka namoonni kun itti hidhaman gaafachuun isaanii maatiif uummata bal'aa yaaddes. Haadhi warra obbo Baqqalaa Garbaa aadde Hanna Ragaasaa Jawarfaa fi isaan akka maatiitti yaaddoo guddaa qabaachuu himti. Maatii olaanaatu dubbis. Yaaddoo nageenyaa hin qabu. Baay'ee qabu. Maaliif namni yeroo malee abbaan barbaade ol seenee yoo abaluun hin barbaade yoo jedhe yaaddoo sodaas namatti naqaa yaaddoos namatti naqaa. Isaanis yaaddoo nuunis yaaddofnaan. Isaanis immoo namni amma fakkeenyaaf namni isaan hin beekne namni isaan ergama isaa hin beekne namni isaan laftinni dhufe hin beekamne akka tasaa yoo irra ba'e kun nama yaachisaa kun nama naasisu. Amma haalli achi jiru maal fakkaata maal taajjabdan isinennaa achi deemtanii ilaaltanii deebitanarra? Egaa waan ani taajjabe waan addaa hin jiru
akkuma durii kooti nyaata kennee namoonni immoo baay'ee baay'atu. Garuu namoonni warri waardiyyaa isaanii namoota akkuma durii isaanii sakatta'anii ol galchuu isa kana garuu waan nama dhibuu waardiyyooti durii namoota Oromoota kan isaan eegu. Amma garuu namoonni sun namoota biraadhaan jijjiiramanii namoota qomoo biraatiin namoota qooqa biraa haasa'uun jijjiiramaniiru. Inni kun egaa amma yaaddoos namatti naqaa maaliif barbaachise akkuma tasaa ka'anii namoota jijjiiruun maaliif barbaachise inni jedhamu yaaddoo namatti naqan sodaa nutti naqan. Tole adda Annaa baay'ee galatooma. Ta'uu ishee ulfaadhatis. Yaaddoon hidhamtoota kun Qaallitti, Bakjawarii fi Baqqalaanfaan jiran qofa don taane hangaa'ota bilisummaa Oromoo dabalatee kanneen manidhaa galaan jiran maatiif abukatuun gaafachuu waan hin dandeenyeef shakkii uumuu himan. Abukatoo hidhamtoota keessaa tokko ta'e obbo Tuulli Baay'isaa yaaddoo nageenya kan ilaalchisuun akkan jedha. Kamisa darbe kana galgala sa'aatii 2:40 irratti namoonni poolisii federaalaa fi humna tikaa biyya kanaa irraa dhufne kan jedhan galgala makiinaan mana hidhaa sanaa balballi banamee fi yoo seenu isaan immoo makiinuma sana jala bu'anii yookaan makiinuma sanatti maxxananii dallaa sana yookaan mooraa mana hidhaa Qaallitti akka seenanii fi akkuma seenanii immoo makiinaadhaa bu'anii Jawaar Faayisatti hidhaman jedhanii akka waardiyoota yeroo sana achi turan akka gaafatan waardiyyoonni ammoo isin eessaa dhuftanii isin eenyu fa'i yeroo kana dhufuudhaaf yookaan seenuudhaaf hayyama qabdu jedhanii yoo gaafatan bakka akkasiitti dhufnee kanaafuu seenuu dandeenya jedhanii kana booda waardiyyoonni isin hooggantoota isaanii waamanii hooggantoonni mana adabaa sun dhufanii hayyama seenuudhaaf hayyama isin qabdanii haala kanaan seenuu hin dandeessanii jedhanii gaafatan gidduu isaaniitti wal mormiin akka uumamee fi kana booda warri diidaa dhufan sun hayi nuti haalli nageenya Jawaar fa'aa Baqqalee fa'aa maaliin akka jiru mirkaneeffachuu dhufne jedhanii dallaa sana gadhiisanii akka ba'anii kan nuti himanii. Isuma kana yoo laallu haala akkasii kana dura uumamee hin beeku manni hidhaa sun ofiisaa maqaansaa bakka mana hidhaa eegumsa olaanaa jala jiru kan jedhudha. Bakka kana namni akkuma salphaatti hayyama malee sa'aatii 2:40 irratti seenuun sirrii miti. Seeraanis aladha. Namoonni kun hin qoratamnes manni amala sirreessaa sun silaa namoota kana qabee qoratee to'atee maaliif akka isaan dhufan eenyuuf akka isaan ta'an kana ifa godhee yoo yakkaa wanti gaafachiisu jiraatellee gaafatee qulleessuu qaba malee namoota kana akkatti gallakkisuu hin qabu ture. Haala kanaan sababa isaan gallakkifamaniif maamiltoonni keenya namoonni kun seenuun isaanii akka seenan immoo maqaa keenya dhahanii nu gaafachuun isaanii nagaadhaaf kan dhufanii miti. Nageenyi keenya rakkoorra kan jiru ta'uu isaa nutti argisiisa jedhanii isaaniif warri maatiinis jabeessaniiti kaasuu jechuudha. Kabraa maatiin kan kaasanii namoonni kana dura jara kanatti dhiyaatanii fi wal beekan eegdota isaanii kan ta'anii jijjiiranii kan jedhu. Waan isaanii jijjiiraniif hin beeknu isin gaafan reefudha dubbiin kan gadi bahee kan abukaatota bira ga'ees kaleessaaf dheengaddaa maaliif namoonni sun jijjiiramanii jira sanatti aantee namoonni kun maaliif dhufanii kan jedhu wanti beekamu hin jiru. Baay'ee isaan kana qofaa miti amma namni mana hidhaa keessa jiru nageenyi isaanii kan sodaachisaa ta'e kanneen hooggantoota abaa'oo ta'an illee kan duraan magaalaa Galaan keessa turani jedhama malee namni argin jiru maatiin hin dubbisu abukaatonni hin dubbisanii kanaaf bal'ina qaba jechuudha wanti isaa kan Qaallitti kana Jawaar fa'aa qofa otoo hin ta'in hooggantoota abaa'oo irratti illee rakkooma akkasiitti jira jechuudha. Isin akka maamila keessaniitti maatiin immoo yaaddoo kana bakka kamitti iyyateera? Egaa iyyannoon akkuma argaa jirtan iyyannoon ajaji mana murtii baay'een isaas raawwatamaa hin jiru. Nuti amma garam geessinaa eenyutti iyyanna kan jedhu akkasumatti qabannee irratti mari'achaa jira jechuudha. Itaanan abbaa alangaa waliigal federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa yaaddo uumamte kanirraa ammaatti odugaa qabaachuu baatullee mootummaan nageen hidhamtoota itti gaafatamummaa qabaachuu himu. Akka mootummaatitti eegumsa mana sirreessaa jiran keessa shakkamtoota hidhamtoota hundumaaf eeguun dirqama mootummaati. Kunis godhamaa jira. Maatiin illee abukaatoon isaallee dhufanii kanatti kaasanii jiru. Hin barreeffamne hagamma. Yaaddoo maatiif abukatoonni qaban kana bulchiinsa mana sirreessaa federaalaatti dubbii hima akka ta'an obbo Garramoo Yaloo bilbilee fi argachuu hin dandeenye. Dhaggeeffattootni sagantaan har'aa ganumaan waliin turuu keessaniif ulfaadhu isaniin jenna. Mammaansi galgal hanaa du'ee jettee boof mataa irra hin ejjatin. Hiikan isaa maali? Kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Oskar Bungaa keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti. Akborisaati akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa.